yommuu barbaaddutti wantoota ati beekuu qabdu. Jireenya ati jiraachuu barbaaddutti dhiira si waliin makatee jiraachuu danda'u fi si waliin jiraachuu fedhu barbaadi malee ejjennoo jireenya isaatiin, bifa isaatiin, qabeenya isaatiin, beekumsa isaatiinii fi wantoota kana fakkaataniin waan si hawwateef qofa itti dhiyaachuuf ija hin jabaatiin. Namni ilaalcha uumamaan qabuun alatti haalonni isaa kanneen biroon dhiibbaa yeroo fi bakkaatiin kan jijjiiramuu danda'u waan ta'eef ulaagaa filannoo keetii ta'uu hin qabu. Daddafanii kufaatii miiraa kufuun yeroo baay'ee amala dubartoota adda taasisu waan ta'eef dhiira garaan kee itti na'e harkatti dafteen kufin akkaataatti dhiyaannaa keetii suuta guddifadhu, dhiiratti kabajaan dhiyaadhu, fuula seeqaatti agarsiisaa, yeroo xiqqoodhaaf of qabaa, ija isaa keessa xiyyeeffattee yoo laalte suutaan mo'amaa dhufee harka kee keessa siif seenuu ni danda'a. Nama jaallattu sanatti akka jaallattu mul'isuuf fedhii isaa eeguudhaan quunnamtii saalaatiin alatti jechuudha. Yeroo baay'ee isa waliin yeroo dabarsuuf haalota mijeessuudhaan ibsiif. Itti dhiyeenyi keessa obboleettummaa osoo hin ta'in gaa'ilaan waliin taatee jiraachuu kan barbaaddu ta'uu kee tooftaa barbaachisaa fayyadamuudhaan itti agarsiisi. Kunis kaadhimaa isaa ta'uudhaaf yeroo murteessitee eegaltee ergaa jaalala keetii dabarfachuu danda'uuf karoora kee fi miira keessa isaatii beekuudhaaf baay'ee si fayyada. Miira nama jaallachuuf eeyyamtee hawwachuu akka dandeessuuf daddaftee fedhii isaa hubachuu qabda. Kana boodas fedhii fi miira isaatiif deebii kennuu akka dandeessuuf fageenyarraa miirri jaalalaa fi fedhiin isaa akka guddatuuf haalota mijeessiif. Dhiira abbaa fedhe yoo ta'e iyyuu hamma isheen durbaa eeyyamteef irra darbee ishee irratti homaa tokko gochuu waan hin dandeenyeef ofii kee irratti miidhaa geessisuus ta'e cimina kee dhugaa baasisuu kan danda'u addunyaa kana irraa si qofa akka ta'e hin dagatiin. Ilaalcha dubartootarra jiru laalchisee dhiira cimaa kam keessayyuu dadhabbinni dhokatee jiraachuun isaan gaafachiisu. Kanaafuu dhiira tokkotti maxxanuun eeyyama kee erga ta'ee jalqabdee dadhabbina isaa duukaan bu'in. Dadhabbina isaa kanayyuu danda'uudhaan golguudhaanis keessumattuu jajuu fi ajaa'ibsiifachuudhaan wajjin jiraachuuf fedhiif dandeettii qabaachuu kee ibsiif. Kennaa kee kanattis gammadee ajaa'ibsiifachuudhaan siif booji'ama. Miidhaa naannoo jaalalaatti dhufu keessatti dhiirri dadhabaadha. Garuu seeqa durbaa yookaan ifa fuula ishee yommuu argatutti jireenya isaa kennaa godhee dhiyeessuun illee isan ga'u. Ta'us aarsaa kana baasuuf kan isa geessisu seequu kee, miidhagina gogaa kee fi qaamni kee alaan mul'atee eenyummaa kee ibsu wantoota ati ittiin boontu ta'uu hin qabu. Miidhagummaan qubaasaa dirree irratti qarshiidhaan kan gurguramu, meeshaa gatii xiqqaa kan jijjiiramudha malee dhiira hidhee harkisee qabachuudhaaf ga'a miti. Miidhagina waliin garuu amanamummaan jaalala onnee nama haqaa ta'uu, obsii fi beekumsi sabummaa ati qabdu amaloota ittiin beekamtu siifa ta'an. Eenyummaa kee amaloota kanaan beekamuun gargaaramuudhaan jaalala keessa keetii akka nadhii dammaa onnee qulqulluu keessaa gadi isaaf yaa'uun dubbii dhugaa fi mi'aawaadhaan yeroo hundumaa miira isaa dadammaqsitee akka inni abjuu si jechuu fi si hawwuu keessaa hin dammaqne gootee dhiira jaallattutti siqachuu fi ofitti butuuf yaali. Kennaa qarshii yookaan baay'ina qabeenya isaatiin booji'amtee dhiira tokkotti siqachuu yookaan jaallachuu ni dandeessa ta'a. Qarshiin kennaa uumamaan siif kennamee ol siif kaasuu hin danda'u. Inumaayyuu si madaalchisaa, shaqaxa si taasisaa. Kanaaf iyyuu kan ati jaallattuu fi itti dhiyaattu eenyummaa isaatti malee faayidaa isarraa argattutti ta'uu hin qabu. Jaalalli shaqaxa qarshiin itti baafamee bitamuu danda'u miti. Erga qarshii fudhattee booda wal quunnamtiin lamaan keessan gidduutti ta'u madaala jaalalaatiin madaalamuu hin danda'u. Kun hin ta'u. Dargaggeessa tokko jaallattee gara kaadhimummaatti sana boodas dheebuu fedhiiwwan adda addaatiin jaalala ijaartanii hidhaa jaalalaa umurii guutuutti otoo waliin hin darbiin dura gaaffiiwwan barbaachisoo ta'an tokko deddeebitee mataa kee gaggaafachuun deebii quubsaa argachuu qabda. Gaaffiiwwan sana keessaa kanneen bu'uura ta'an. Namoota hedduu keessaa gurbaa kanatti akkan dhiyaadhuuf wantoonni na hawwatan maal fa'i? Qaama ala isaatirraa fakkeenyaaf sadarkaa barumsa isaati, dandeettii dubbii inni qabu, ejjennoo isaa, akkaataan uffannaa isaa, suurraaf simboo isaa, miindaan isaa, qabeenyi isaa hundumtuu eenyummaa isaa bakka bu'a yookiis eenyummaa isaa isa keessaa kan lolaan hin diigne. Fakkeenyaaf sirna naamusa isaa, akkaataa ilaalcha isaa, nama kabajuu isaa, gad of deebisuu isaa, haqummaa isaa. Ulaagaaleen ati ittiin isaaf booji'amte lakkoofsaan hedduu yoo ta'an iyyuu ibsa bakkee isaatti caalaatti eenyummaan isaa inni keessaa jaalalli kee milkaa'ee umurii guutuu jabaatee kan itti fufu akka ta'uuf amansiisa ga'aasiif laatu. Erga wal jaallatanii booda rakkoo miira walitti bu'insa uumuu irraa of eeggachuudhaan waqtiilee dheeraadhaaf wal jaallatanii erga turtaniin booda amala walii shaakaluu fi gad fageenyaan wal baruun walitti gammaduu fi wal bashannansiisuu waan uumuufi. Adeemsa jaalalaa irratti fakkeessaan oduu baay'ee odeessuun amala waliin hin uumamin yeroo gabaabaadhaaf uffachuun tasumaan barbaachisu. Amalli kenni dhokatee ture akka biiftuu ganamaa suutaan mul'atee yeroo argamaa adeemu hiriyoota kee fi hawaasaatitti gidduu jiraattu biratti kabaja kee irratti miidhaa waan geessisuuf amalli fakkeessaa akka sirraan mul'anneef eeggannoo guddaa godhe. Eenyummaa kee dhoksuuf akkaataan dubbii ati filattu
jechoota filannaan kee akkaataa uffannaa kee fi gochawwan kumaan lakkaa'aman cimina kee agarsiisuudhaan yoo mul'atan illee dhugaan jiru waqtiilee fi bakka isaanii eeggatanii bakkeetti ba'uu ni nafu. Kunis umurii hawaasaa wajjin jiraachuuf siif kenname qofummaa fi gaddaan akka ati dabarsitu si taasisa. Keessumattuu eenyummaa keessa dhokatee ture yommuu hubatu dhiirri jaallatee si fuudhuuf murteessee ture waa'ee keetiif keessa isaatii iddoon inni qabu kan nama jibbisiisu ta'a. Kanaafis amma dandeessitti eenyummaa kee innatittiin uumamte ibsa jireenya keetii haa ta'u. Eenyummaa kee isa sirrii kanaan dhiira jaallattee tokko hawwachuun dandeessu taanaan sittaaf. Addunyaan keenya yeroo hundumaa namoota injifannoo gonfatan qofa otoo hin ta'in namoota mo'amaniinis guutee kan dhiphatu akka ta'e yaadadhu. Har'a dorgommii tokko irratti kan injifatamte boor immoo dorgommii biraa irratti injifachuu akka dandeessus hin irraanfatiin. Kaadhimummaadhaaf amaloota adda addaa miidhaa isaanii waliin danda'uu qofa osoo hin ta'in fudhachuunis barbaachisaadha. Namoonni lama raawwatanii tokko ta'uu hin danda'an yeroo hundumaa seenaa dhalootaa keessatti amalaan muuxannoowwan naannolee adda addaatiin fedhiidhaan yaadaan amantii fi barumsaan adda ba'uun isaanii nafu. Kanaaf kaadhimummaa bu'a qabeessa ijaaruudhaaf adda addummaa jiru fudhachuu akka qabdu hubadhu. Iftoominni dubbii gaggaarii waliin dubbachuu fi wal sodaachuu dhiisuu erga wal jaallatanii boodas jaalala ijaaruudhaafis ta'e erga ijaaranii boodas walitti hidhamanii jiraachuun qabeenya keessiif haa ta'u. Bubbulee walaa garraa waliin jennee kaamannee walaa mannee minimaan akkaataa gargar baanee. Yalla kawame darate wanga kudangune karabin pede male kanama nuantane kafida koti silani nafte take kalentro singar garbe tokalati berizu dande bararu dande severa kopate se kalbinti yadinti waliti hidada gargar bauntanu nufone la feda nudiga la feda nana mafamtu naftiku tachuda Fajina guya sadofka machuda Damama katiya ababo kamise hafuram bafale yani kena merse hunda chatche mal kayon se farse fila tamtunama akanya bilese Karkar bane kuyalla kawame darate wanga kudangune karabin pede male kanama nuantane nema wallotemu kananga fatani Karanjuruni beka milini Walloti dalati warraba gadara Shini goto wani kamude zinara Fafatani nafnu walgarra jiruni Matama wane kosira yituni Ifan fula keti urchisa mijala Naladu rakati nadufe silala iniyo halala Otu dandagaye kile sa tubata walda
faaya fi kaluu gidduu kana jirru baada saumama gaarreen dhaloota biyya baatee qabne waan losa lamaata